Qormaanni biyyaalessaa kutaa 12ffaa guutummaan guutuutti marsariitiidhaan kennama. Qormaanni biyyaalessaa kutaa 12ffaa bara 2018 guutummaan guutuutti marsariitiidhaan kennuuf qophiin dursaa taasifamaa jiraachuu Ministeerri Barnootaa beeksise. Ministeerri Barnootaa Profeesar Biraanuu Naggaan raawwii hojii damee barnootaa baatiiwwan 6 darbanii qoratame irratti kana ifoomsan. Waggoota 2 darban qormaanni waraqaa fi marsariitiin kennamaa turuu yaadachiisuun barana garuu dhibbatti marsariitiidhaan kennama jedhaniiru. Deeggarsi galteewwan garaa naannoleef godhamaa akka jiru kaasanii buufataalee qormaataatti dhiyeessiin intarneetii ga'aan akka jiraatuuf Itiyoo Telekoom waliin tumsaan ni hojjenna jedhan. Naannoleen adeemsa kana keessatti rakkoolee mudatan akka hin jiraanneef kompiitaroonni neetworkii fi dhiyeessiin humnaan ga'aan akka jiraatuuf qophaa'uu akka qaban hubachiisaniiru. Barattootaaf leenjii ga'aa kennuun barbaachisaa ta'us kaasaniiru. Dhimmichaan walqabatee naannolee fi bulchiinsi magaalotaa deeggarsa barbaachisaa akka taasisanis gaafachuu odeeffannoo ministeerichi kenne ni agarsiisa. Akka biyyaatti qormaata karaa onlaayinii kennuuf dandeettiin jiraachuu kan ibsan ammoo ministeerichatti hojii raawwachiisaan barnoota dijitaalaa fi ICT Dr. Zalaalem Asaffaati. Qormaanni moodelaa barattoonni ittiin shaakalan ga'an qophaa'uu eeranii barattoonni dursanii akka shaakalaniif leenjii argatan gochuun barbaachisaa ta'uu ibsaniiru.